Hordofaa kan jirtan qophii addaa mana atileet Baraanash Waljirraatti qopheeffannee dhalaatota keenya ammas irra deebinee baga ayyaana du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiin sin geessaniin jenna. Egaa guyyaa ayyaana kana atileetonni kun keessummoota waliin ayyaana isaanii dabarsaa jiru. Keessummoonni har'a dhufanii mana isaaniitti argamanii atileetota hedduudha. Isaan keessaa Abbabaa Mokonnin, Mogoos Taayyee, Maarqos Gannatii, Taaddasaa Tolaa, Imaanaa Margaa, Yoomiif Qajeelchaa, Sambalee Tafarii, Hawwii Alamuu atileetota asitti argamanidha. Mee ammas qophiin keenya itti fufaa isaaniifis immoo keessummoota asitti argaman muraasaafis carraa kenneetan waa'ee ayyaana keessumaa hariiroo waliin jireenya isaanii maal fakkaata yeroo ayyaana illee akkamitti waliin dabarsuu waan jedhu carraa kenneefii waa gaafadha. Hanga xumuraatti nu wajjin turaa ammasii gara Baraanashitti ni dhufa amma Baraanash mee hanga ammaatti fiigicha fiigdeeni meedaaliyaa argatte beektaa meeqa ta'a? Guutummaa guutuutti yoon yaadachuu baadhallee 50 isaa waliin ta'a. Meedaaliyaa inni qabu biyya keessaa biyya alaa irratti jechuudha. Gara fuulduraatti mee xiyyeeffannaan kee fiigicha akkamiiti? Maalirratti xiyyeeffattee fiigdaa kana nutti himi? Gara fuulduraatti xiyyeeffannoon inni qabu maraatoonii irratti. Fiigicha dheeraa jechuudha. Hayyee Saamil keessumaa siin jedhame waliin jireenya hawaasummaa keessanii maal fakkaata? Atileetonni kun yeroo baay'ee jireenyi keessanii dadhabbii qabaa yeroo dheeraa shaakala irratti dabarsitu yeroo ayyaana akkasii immoo walitti dhufanii waliin ayyaana ooluun fira gaafachuun kun maal fakkaata? Tole egaa kun akkuma argitu durillee yeroo shaakalarra jiru yeroo dorgommii guyyaa ayyaanaallee guyyaa faasigaallee yeroo dorgommiidhaan dabarsullee hin jira. Darbee yeroo akkasuma carraa argannu immoo hiriyoota keenya wajjin maatii wajjin firoota wajjin haala kanaan dabarsaa jirra jechuudha. Mana walii deemuun kun jira yeroodhuma qabdu anuma yaaddoon koo yeroo qabdu yeroo bashannanaa qabdu bashannanaaf baatu mee waan akkasii kun akkam? Bashannanaaf yoo yeroo dhabnere hiriyoota keenya wajjiniin atileetiin hojiinsaa bu'aa bahii guddaa yoo qabaatellee yeroo gammachuuf yeroo gaddaa garuu dursinee kan wal bira dhaabbatu nu warra atileetotaati jechuudha. Ayyee meetanaa kennamoo ayyaanonni waggaa attamitti darbu mana keessanitti tarii ishee nama fiigicha fa'aa qabaattee iddoo biraa fa'aa jiraachuu dandeessi. Wantoonni akkasii kun si quunnamanii beekuu mee akkami ayyaana akkamitti darba? Naannoo maatii atileetitti ayyaanni akkatti darbu baay'inaan dorgommiin yeroo eeggatee miti kan dhufu. Yeroo baay'ee Balaayinesh biyya alaa yeroo isheen ooltu jira ayyaana keessumaa naannoo faasigaa yerootti alaa oolteetu jira. Masqalaa yerootti ala oolteetu jira. Ayyaana qillee yerootti biyya alaa dorgommiif deemteetu jira. Ayyaanota darbee yerootti dorgommii faana walirra bu'u jira. Ayyaanattee dorgommii sana hin haftu waan ta'eef nuti asumatti kabajnaa isheen yerootti achitti dabarsitutu jira. Waliin jireenya hawaasummaa irratti akkamiin atileetonni akka namootuma kaanii idileedha moo siif akkamitti ilaalta jechuun walitti dhufuu wal gaafachuu waliin nyaatanii dhuguun inni kun maal fakkaata? Waliin jireenya hawaasaa naannoo atileetiitti sooshaal laayifiin tokko akka maatii sibiilii miti. Maaliif atileetiin yeroo fi yeroon guyyaa tokko miti sa'aatiin tokko vaaliyuu qabdi. Namoota maatii akka kee ispoortii keessa jiran namoota isa fakkaatan faana moor walitti dhufeenyaan ni dabarsina. Maatii sibiilii ta'anii jiranis immoo yeroo isheen biyya keessa jirtu yerootti biyya keessaatti dabarsinu walitti dhufnee ollaa maatii faana yerootti waliin dabarsinu jira. Garuu akka warra sibiilii sana miti dorgommii faana walirra si jalaa bu'a. Kanaaf guutummaa guutuutti akka nama sibiiliitti waliin dabarsuun sooshaal laayifiin xiqqoo hin hir'ata kan atileetii. Otuma barbaaddu otuma yaaddu sababa sanaan yeroo si jalaa hanqatu jira. Ayyee galatoom
atileetota asitti argaman keessaa atileet Taaddasaa Tolaa cinaa koo jira. Hin mul'attu baay'ee Taaddasaan soorama baate moo maalirra jirta? Maaliif si argaa dhabne? Xiqqoo miilaatti na dhukkubeera. Kanumaaf fiigicharraa fagaadhe. Kanaafuu fiigichatti hin deebitamu soorama dhiifte jennare? Baay'eebatti isuun fiigicharraa fagaachuun baay'ee badaadha. Garuu hin deebine innitti abdii qaba. Waliin jireenya hawaasummaa maal fakkaatamee atileetota biratti asiif kamitti ibsita? Egaa akkuma agartan kana isaanis ibsaniiru. Atileetonni yeroo qabanitti yeroo baay'ee hojiin dabarsuudha. Yeroo jirtu sanitti gammachuudhaan fayyadamanii yeroo sanitti dabarsuun yeroo baay'ee argamuu baatullee akkuma amma asitti argamne kana yeroo walii waamnee jirrutti hojiin dabarsinee yaada. Kanaafuu yeroo ta'e booda fiigicha irrattis agarraa deebinee meesiin? Egaa rabbi wajjiniin anis abdiin qaba. Ayyee rabbi isaa gargaara. Amiin galatoomaa. Atileet Imaanaa Margaas nu bira jira. Mee Imaanaan mul'attu atis akkuma Taaddeeyyuu maali maa baddee? Galatoomaa nu naannoonsee uummanni kiristaanaa hunduu maqaa du'aa ka'uu kiristoosiin isin geenye uummanni Itoophiyaallee kan addunyaan jiru hunduu warri amantaa kiristaanaadhaan maqaa du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiin isin geenyedha. Gara gaafii kennuun akka isaa rakkoo maatiin tun quunnamee ture. Sababa kanaan fagaadhee amma immoo gara sitti deebi'aa jira. Yeroo gabaabamuun waan argina yaada. Fiigicha akkamiitiin si eegnu? Fiigicha dheeraa moo gabaabaa? Kiiloomeetira meeqamee maraatoonii moo walakkaa moo maal shaakalaa jirta? Maraatoonii irratti akka eegdaniin barbaada. Mee ayyaana waliin dabarsuu irratti maal fakkaata jireenyi keessan? Jechuun keessumaa amma atileetonni keenya baay'eedha. Oromiyaan atileetota hedduu maddisiistii waliin dhufanii waliin ayyaana dabarsuu qofa otoo hin taane illee waliin waa hojjechuun illee akka danda'amu namatti mul'isa. Walitti dhufeenyi keessan maal fakkaata? Walitti dhufeenyi keenya yeroo shaakalaan irra baay'ee cimaadha. Sooshaal laayifii irratti yookaan immoo jireenya dhuunfaa kanarratti yoo akkana yoo gammachuu fi yoo gadhadhee malee yeroo baay'ee walitti dhufnu inni kun immoo haaluma jireenyaa yookaan haaluma hojii isaatu gargar nu fageessa malee maaliif boqonnaa barbaada guyyaatti yeroo lama hojjetama. Yeroo kana keessa immoo hir'iftee yeroo wal argitee waliin dhiyeessee taphattu hin argamu waan ta'eef haaluma hojii isaatu waan nu fageessa malee yaadaaf qalbiidhaan waluma faana jira. Galatoon ulfaadha. Yoomiifitti naa kenna. Atileet yoomiif qajeelchaa mee ati amma dargaggeessa ganaa reefuu humna guddaan fiigaa jirtudha. Maalirra jirtame? Shaakalli akkamii achirraa jalqabne waan gabaabaa? Galatoomaa shaakallumaan jedhu shaakala hojjetamaa jirra. Ingidihi ittuma jirra hangamma bareeda jedhee yaada. Qophaa'aa jirta. Qophaa'aa jirra. Walitti dhufeenya hawaasummaa maal fakkaatame? Attamitti ibsita? Walitti dhufeenya hawaasummaa keenya baay'ee guddaa miti. Yeroo hedduu tireeningiin dabarsinaa. Achiin booda immoo dorgommiin illee jira, boqonnaan illee jira. Hin jiraata garuu guddaa miti. Jiddu galeessadha kan keenya walitti dhufeenya hawaasummaa keenya. Mee atileetonni keenya walitti dhufanii waa waliin hojjechuun kun kanaan dura barameera jechuun keessumaa amma hamma tokko namoota biroorraa dafqa isaaniitiin humna isaaniitiin waan fidan waa qabaachuu danda'u maallaqa. Dhuunfaadhaan wanti isaan investii godhan jiraachuu danda'a hojjechuu danda'u. Iddoo tokkotti garuu walitti dhufanii waan uummataaf ta'u waan sabaaf ta'u yaadanii waan akka sanaa hojjechuun kun baramaadha. Yoo hin jirullee ta'e mee fuulduratti atamma dargaggeessaa maal yaaddu? Akka yaada keetti maaltu mul'ata waan akkasii? Amma kanaan dura waan an dhagaye hin qabu. Hin jira natti hin fakkaatu garuu gara fuulduraatti atileetota as keessa jiran kana faanallee waan eegalle qabna. Itti yaadaadhuma jirra. In hojjetama jedhee yaada. Yeroo baay'ee ayyaana akkamitti dabarsitame ati? Dorgommiidhaan illee dabarsina. Tireeningiin illee akkuma jiru ta'e dorgommiin dabarsina garuu waggaa 3f ayyaana biyya keessatti hin dabarsine. Hin kabanye 2017 hanga 2020
ayyaana maatii faana dabarsine kophaa dabarsanii. Kanaaf amma immoo gara maatiitti deebi'eera. Amma maatii faana amman carraa argadheen dabarsaa garuu yeroo baay'ee faasigaa maatii faana dabarsa. Warreen kan garuu dorgommiidhaan dabarsina yeroo baay'ee nuti. Daa'imni liigii siizinii waan ta'eef yeroo baay'ee daa'imni liigiirraan walaa bu'a. Ulfaadha. Atileet Sammaree Tafariis kan nu wajjin jirti mee akkam shaakalli maalirra jirtamee sirraa jira qabnan keessa. Galatoomaa duraan dursee uummata kiristaanaa hundumaanuu baga du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus isin ga'e naan jedha. Shaakallis shaggaadha hojjechaa tumaan jiru. Mee atileetonni kun akkamii shamarran fiigan yookaan dubartoota fiigan baay'ee qabna ciccimoodha. Mana keessatti maal fakkaatu mee akkamii? Ala qofatti cimu moo keessumaa yeroo ayyaana waggaa kana immoo mana keessatti waa hojjechuun jira dhangaa gara qopheessuun jira. Akkamii mee? Mana keessas ni hojjannaa garuu baay'inaan nutti tolus dhabuu danda'a yeroo hunda waan shaakalaan dabarsinuuf hojjettoota qaxarree mana keessatti waan nu hojjetanuuf baay'inaan garuu hojjechuuf nutti hin tolu. Isaanis waan jiranuuf isaan faana garuu yeroo ayyaanaa isaanii hin dandeenye hin gargaarra jechuudha. Atileetonni shamarranii akka keekuun yaadaan wal jajjabeessuu, wal utubuu, wal gorsuu irratti mee muuxannoon akkasii jira mee maal jettu? Inni garuu jira nuti yeroo argannee walitti deebinee wal gorsuudhaaf yeroo nutti hin tolu hin yaalla osoo nuti mijaa'e shaggaadha. Akkasitti garuu yeroo hundumaa dorgommiinis jira bakka baay'ee nutti hin tolu jechuudha. Kana gahee akkana argachuudhaaf. Mee dorgommii mammatti dorgomaa turte irratti mudannoodha jettee waan ati kaastu maaltu jira mee mudannoo nutti himi? Alatti ta'uu danda'a, biyya keessa ta'uu danda'a. Waan akka mudannootti kaastu maal qabdu? Mudannoos garuu baay'ee miti agarra. Yeroo mudannoos kan na mudate kan jedhu yeroo koronaan seene sanatti koronaan bakka nama ajjeesa jedhanii hundi waan sodaachaa ture akka malee ani dorgommii haaf maraatooniin jira asii nan deeme kan na mudate maalidha yoo achiin bahu mucaan ani wajjin deeme naxaa ta'eeti jechuudha. Ani koronaadhaan qabantee tanaan jedhaniiti. Burtii 20 jechuudha kifilii tokko keessa nan ture jechuudha. Kan na mudate garbise jechuudha. Dhuguma si qabee moo dogoggoraan? Isa jechaan alarjii wayiin qabaan beekta. Isa san irratti garuu isa marmaraa isaanii suni sirriitti addaan baasee itti agarsiisne. Hin dhufanii ganama simbaanii gargala simbaanii wanti isa sirrii ta'e addaan baasanii hin dandeenye. Haga dhuma guyyaa burtii 15tti hin baatanaan jedhanii guyyaa burtii 15 sanitti nan baanyee itti dabalane jechuudha. Dhabanee isa sirrii ta'e dhabane jechuudha. Kan na mudate isa kana. Baga rabbi si baase. Karoora kee fuulduraa nuti nu keessumaa amma fiigicha irratti xiyyeeffattee fiidduu fiigicha akkamiiti gara fuulduraatti? Waaqayyo na gargaaru amma kan xiyyeeffadhee fiiguu barbaadu jechuun isa haafiidhaa fi maaraatoonii sirriitti fiiguu nan barbaada jechuudha garadha. Si family keessa. Sinaa galatooma sinis. Mee isin immoo maqaa keessan nu beeksisaatii ga'een keessan illee maali? Hojiin isin amma hojjechaa jirtan? Maqaan koo Komaander Toliraa Dinqaa Fayyisaan jedhama. Ga'een koo leenjisaa kilabii Itiyoo Elektiriik leenjisaa dheeraadha 10,000 akkasumas leenjisaa biyyoolessaati. Mee yeroo ammaa Oromiyaan atileetota akkamii gumaachaa jirti? Oromiyaa keessa atileetonni ba'aa jiran maal fakkaatu? Hojiin gara fuulduraatti gama kanaan hojjetamuu qabullee maali jettu akka leenjisaa tokkotti? Kun gaaffii bareedaadha garuu Oromiyaan amma hojii gama atileetiksiidhaan seenaa kaleessa qabu. Seenaa kaleessa burqaa atileetotaa akka addunyaa kanattis akka biyyaalittis gumaacha hojjetaa jira jedhee amantiin qabu. Inni maaliif ta'e yoo jenne
hojii leenjisaa qofaas hojii atileetii qofaas tun ta'in stockholder warra jedhaman warra qaamni isaa ilaallatu hunda ilaallata. Garuu Oromiyaan ammatti dhugaa dubbachuu fi akka amma silatti yoomifii fi imaanaa fa'aa taaddasee fa'aa taanee kaasaa turre ijoollee 2-3 ta'ani amma addunyaa irratti ijoollee akka saboota biraa keessatti mul'ataa jirani. Garuu Oromiyaan fiigichaanii galaana addunyaa taana jedhee tan jalqabe ka'umsi kilabii 20 Oromiyaa ture. Har'a garuu 20 isaa ta'u malee kwaalitiif kwantitiin isaa identify yoo goone baay'ee boodattafneerra. Kun immoo nama tokko nama lamatuun ta'in atileetis leenjisaas hojjettoota waajjiraas nama baay'ee ilaallata, mootummaas ni ilaallata. Hoomworkii guddaa qabna. Kanarratti hojiin garuu baay'ee hafeera. Dhoskuu hin dandeenyu tun dhoskina jennes hojii atileetiksiin dirree irratti miidiyaa irra jira. Nuti dhoskinee akkas hojjennee irra hojjechuu hin dandeenyu, dhoskuu hin dandeenyu. Yoo dhugaa dubbanne amma sanbareef yoomifii fi namoota muraasa argita. Dur garuu akkuma beekamu Qananiisaa fa'aa, Maarqos fa'aa, Xurunesh fa'aa, Masarat fa'aa eenyu lakkaa'ame kan hin dhumne nama hedduu jira. Har'a garuu ni jira yoo inni itti gaafatamaa seenaa ta'aa jirra. Kuni garuu sinillee miidiyaan illee asirratti hojii guddaa sodaa tokko malee edde rakkoon jiru diigdanii uummataafis mootummaafis ifatu gootanii asumaan ergaa ko ture. Dhimmi kun dhimma qaama hunda laallatudha. Wal caaluu danda'a ammoo hammi itti gaafatamummaa fudhannu as keessa. Kanaaf eenyurraa maaltu eegama akka gorsaatti? Dursa qaama hojii kana irratti hojjetu waajjirri kanaaf dhaabate jira. Dargaggoof ispoortii kan jedhe achirratti qaamni isa jalatti hiriiree jiru immoo jira. Atileetiin jira, leenjisaan jira. Hojiin atileetiksii immoo olii gadi fiiguu duwwaatu hin ta'in fiizooloojii mataasaa qaba, fiilosoofii mataasaa qaba, saayikooloojii mataasaa qaba, taaktikii fi teeknikaalii mataasaa qaba. Warri kanarratti hundaa'ee biddeena godhatee jiraatu immoo jira. Leenjisaan maraatoonis, leenjisaan tiraakis, leenjisaan giddugaleessaas gabaabaas, hooggantoonni olaanaas mootummaanis atileetiksiin baay'ee ispoortii biyya kana keessatti federeeshinii gara 22 jira. Federeeshinii 22 jiraatu malee inni kaan maqaadha. Atileetiksii jechuun ispoortii Itoophiyaan ittiin boontu Abbabaa Biqilaa irraa kaase atileetiksiidha. Atileetiksiin immoo lafa qabatee hojjechuuf itti gaafatamummaan isaa eenyuun ilaallata wanne qaama sadii ilaallata. Atileetiin ilaallata, leenjisaan ilaallata, hojjettoota hooggantoota biiroo in ilaallata. Kuni waan rakkatani, waan utoo hojjetanii waan rakkatani waliin ta'anii akkasis waldaa atileetotaa fi waldaa leenjistootaa, waldaa murteessitootaan ilaallata. Waldaan jira waan ta'eef. Kuni waliin ta'anii mootummaa dhiibuu qabu. Iddeetti rakkatan asitti rakkanne, dirree dhabne, baajata dhabne, hojiin hojjetamaan jiru jedhee sodaa tokko malee waliin qindaa'amee hojjechuu barbaada. Toleeraa duwwaa or Maarqos duwwaa yookaan Imaanaa duwwaa yookaan Usain Shiboo yookaan leenjistoota Haji Adiloo yookaan Gammadoo Daddafoo qofa utuu hin ta'in hunduun laala. Amma maal ta'e iddoo sadiitti cabsamee hojiin hojjetamaan jiru. Warri tiraakii hojjetanii guddattoonni maal hojjechuu qabu? Warri senior warri jedhaman yookaan immoo umuriin isaanii waggaa 20 ol ta'e maal hojjechuu qabu? Warri tiraakii maal hojjechuu qabu? Warri maraatoonii maal hojjechuu qabu? Isa jedhuti walitti makame hunduu leenjisaanis abbaan manaas leenjisaadha, haati manaas leenjistuudha, anis leenjisaadha, abbaan barbaade leenjisaa eenyutu umuriidhaan daangessee hojii caccabsee kan laatu hin jiru. Kana waan hordofu kan kana to'atu jiraachuu qaba. Ispoortiin immoo bilisadha waan hundumaarraa siyaasarraa bilisadha. Akkasiin deemi akkasiin godhi yoo kana goote malee kana hin godhin an jedhu hin qabu. Tokkoof tokko dirree irratti kirrii irratti argamudha. So kanarratti hunduu marii barbaachisa. Keessumaa immoo hubannoo barbaachisa. Hubannoo laachuu guddattootaaf hubannoo akkamii warra amma irra jiraniif kondiishinii irra jiraniif umuriin isaanii amma on time irra warra jiraniif maaltu barbaachisa jedhu marii barbaachisa. Mariin kun hin jiru. Hunduu gamaa gamana taa'ee wal komata malee namni gadi taa'ee mari'atee iddee kana hiikuu danda'u hin jiru. Achirratti garuu miidiyaan hojii guddaa hojjechuu danda'a. Akka carraa waldaan atileetotaa isaas keessa jiru. Taaddasaan jira, Imaanaan jira, Balaayinesh jirti. Isaanillee hojii nutis waldaa leenjistootaa irra jirra. Ani itti aanaa pirezidaantiidha.
akka biyyoolessaattis Komaander Maarqos jira. Warri kun hunduu mari'atanii gama qaamni isaa ilaaluuf utuu yeroon fudhatiin deemamuu qaba. Kaleessa maal hojjetanii Oromiyaan sadarkaa kana ga'e. Har'a maalti dhimnaan akkas ta'e Oromiyaan isa jedhullee kana ka'umsa baay'ee nama rakkisu ka'umsa akka salphaatti argattudha. Ayyee galatoom Komaander Atileet Abbabaa Mokonnonis nu biratti argama. Mee keessumaa Komaander bara keessaniif bara ammaa wal bira qabdanii yoo ilaaltan carraan jiru maali? Yeroo an keessanii rakkoon ture maali? Amma carraan jiru maali? Carraa jiru kana ammoo akkamitti fayyadamuu qabna hojii kana guddisuuf? Kana gizee keenya fi gizee ammaa kana hoggaa laallu teeknooloojiidhaanis hundumaanuu kan ammaa baay'ee guddaadha. Baay'ee guddaadha. Gizee keenya teeknooloojiin hin jiru hundumtuu leenjisuus wanni hundumtuu hin jiru iyyuu ture. Amma immoo teeknooloojiin dorgommiinis baay'eedha. Qarshiinis baay'eedha. Hundumtuu baay'eedha. Gizee keenya san baay'ee akkatti guddaan hin jiru. Sila kana san hunda dabraniitoo Olompikii fi Alamu Waancaa irratti qabxii gaarii finnaayyuu ture. Ammas immoo teeknooloojiin akkatti guddateetoo bakkee guddaa ga'ee atileetonni keenyas immoo guddataniitoo qarshiinis guddaadha. Hundumtuu baay'ee guddaadha. Sila kana rabbitti haa tolu ijoolleen keenyas jabaachaa jiru. Leenjisaanis baay'ee hojjechaa jiranii. Sila kanaaf fuulduratti kan nu eegu baay'ee hin jira. Alamu Waancaan hin jira, Olampikiin hin jira. Sanirratti hundumti keenya asalxaanyoonnis, leenjisaanis, kilabiinis, miidiyaanis hundumtuu warri biyyaa keessa jiru hundumtuu atileetiksii kana guddifneetoo Olompikii fi Alamu Waancaa kanarratti qabxii gaarii akka fidnuun wanni jedha jechaadha. Sila kana baay'een isin galateeffadha. Ulfaadha. Komaander Atileet Maarqos Ganneessi cinaa keenyatti argama. Mee waa'ee atileetii kana maal jetta akka hooggansaattis akka atileetittis? Ishee hunda dura galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Hordoftoota amantaa kiristaanaa hundumaanii baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniin ga'an jedha. Isinis immoo akkasuma isin galateeffachuun barbaada. Damee fi baluudhaanis ulfaadhaa galatoomaa akkaataa kanatti walitti nu qabu keessanii fi sababa ayyaana kanaatiin isin jechuun barbaada. Gattaansuudhaan waa'een atileetii kanaa yoggaan ibsuu barbaadu gaa'aa akkuma beekamu atileetonni yeroo baay'ee akkuma sila ka'aa ture carraa argannee akkaataa kanaatiin wal duukaa ayyaana kabajachuuf yeroo baay'ee nu rakkisa. Garuu immoo darbee jechuun egaa sunis kan inni ta'eef siizinii adda addaatu jira. Siizinoota kana keessatti yeroo ammaa kana siizinii ijoolleen fiigicha dheeraa karaarra fiigan yeroo isaan itti dorgommii adda addaa taasisanidha. Itti aansuudhaan immoo akkasuma yeroo ijoolleen atileetota tiraakiirra fiigan tiraakii fiiganidha. Kana kanaan wal qabatee yeroo baay'ee akkattiin wal arginee walii wajjiniin ayyaana keessattuu ayyaana aadaa adda addaa jira. Itoophiyaa keessa sana kabajachuuf hin ayyaantomne jechuudha. Egaa atileetonni keenya baay'een isaanii egaa akkuma isin beektan bu'aa bahii hedduu keessa darbaniitu kan isaan adda nagahanii. Bu'aa bahii keessa darban kana keessatti immoo kan milkaa'u jira, kan hin milkoofne jira. Egaa akka carraa ta'ee har'a warra bu'aa bahii hedduu keessa darbee milkaan mana isaaniitti kan kabajaa jirru. Egaa kanadha. Laafinsa jira yookaan laafina jira jedhamaa jira. Laafinni kun maaf dhufe attamitti deebifnee kaasname waan laafina waan kufaa jiru kana? Rakkoon atileetiksii keenya keessa jiru yeroo baay'ee gaannuun durii kaasee Abbabee Biqilaa fa'aa, Maammoo Waldaa fa'aa, Miruus fa'aa kaasee yeroo sanatti Itoophiyaan namoota xiqqoodhaan dirree addunyaa irratti beekamti. Sun sababni isaa maanni addunyaan yeroo sana teeknooloojii amma jirtu kanarra hin jirtu. Hundumti keenya iyyuu bu'aa bahii hedduu keessa darbineeti kan dirree dorgommii yookaan dirree addunyaa irratti argamnu jechuudha.
Amma garuu teekinooloojii adda addaa jira. Yeroo teekinooloojii adda addaa jiru kanatti garuu nun teekinooloojii sana wajjin dorgomuu hin dandeenye. Maaliifi haala shaakala keenyaa, haala dhufaatii keenyaa ammayyeeffachuu hin dandeenye. Sun akka nuti duubatti harkifannu taasisee jira. Egaa amma yeroo ammaa kana dur fiigicha dheeraa irratti dura yeroo jalqabamu warra adiitu irratti beekama ture. Sana booda immoo diin itti dammaqnee booda immoo abbootiin keenya warri dura jiran aangoo sana fudhatanii biyya keenya sadarkaa addunyaatti beeksisaa turan. Eeggasii as immoo isaanis nurratti dammaqanii ammayyeeffatan fiigicha isaanii ammayyeeffatanii amma norkaa fudhachaa jiru. Keessattiyyuu fiigicha giddu galeessaa irratti yeroo baay'ee amma akka eegamnuu fi akka qabxii keenya isa duraa sana kabachiisuu hin dandeenye. Sun egaa duukaa tarkaanfachuu hin dandeenye. Keessattuu karaa gama mootummaatiin rakkoon jiru rakkoo guddaa rakkoo faasilitiitu jira. Dirreen nuti dur irratti shaakallu yeroo ammaa kana dhaabbatee jira hin jiru. Fakkeenyaaf isteediyeemiin guddaa magaala keenya keessa jiru inni hojii isaa dhaabee jira. Akka carraa ta'e immoo ijoolleen atleetonni baay'een isaanii haala qilleensa isaatiif haala taa'umsa isaatiif jedhamee godinaalee adda addaarraa naannoo adda addaarraa kilaboonni jiranis naannaa kanarrattidha kan isaan xiyyeeffatanii jiranii. Naannaa kana immoo dirreen fiigichaa jiru tiraakiin tokko sadha. Inni jiru immoo baay'ina keenyaan wal qabatee wal nu keessumsiisuu hin dandeenye tokko sana. Gama biraatiin dur dheeraa kanarratti shaakalli taasifamu amma magaala kana ala ba'eera. Magaala kana ala ba'uuf immoo ijoolleen dudduubaa dhufan sun sana carraa sana argachuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf magaala kana keessaa ba'ee gara qarqara magaalaatti ba'ee shaakala hojjechuuf yoo xinnaate guyyaatti birrii 100 ol baasuu sarra jira. Birrii kana baasuuf immoo mindeffamaa birrii meeqaa ta'u sarra jira atleetiin kun. Kanaan wal qabatee atleetii keenya baay'ee atleetiksii keenya dudduubatti harkisaa jira. Furmaata kana kan furuu danda'u egaa atleetiks federeeshinii qofaa miti. Akkuma sila koomaandar Toleeraan kaa'e qaama kana duwwaa miti. Qaamni kun guruu hundumti isaa walitti dhufee waliin taa'ee marii addaa godhee furmaata kaa'u sarra jira. Atleetiksiin kun biyya kana keessatti maqaa biyya kanaa sadarkaa idil addunyaa irratti beeksisuu dorgomaan qabu. Mootummaan isa kana xiyyeeffannoo irratti godhee iddoo guddaa laatee fi atleetota keenyaaf wantoota kana yoo faasiliteet godhe addoo keenyatti deebi'uuf wanti nu daangessu hin jiru. Sababni isaas ga'umsa gaariitu jira. Atleetonni keenya meetirii 100 kaasee haga maaraatooniitti potenshaaliin kun jijjira. Addoo qabaatu iyyuu malee jijjira. Fakkeenyaaf naannoon Oromiyaa ijoollee akkamii oomishuu danda'a? Naannoon Affaar ijoollee akkamii oomishuu danda'a? Tigraay ijoollee akkamii oomishuu danda'a? Hambiraas akkasuma. Garuu kana hundumaa xiyyeeffannoo itti godhee hojjechuu fi wantoota kanatu nu danqaa. Kanatu dhiibbaa atleetiksii keenya irratti uumaa jira. Kanaaf immoo mootummaan qaamota nagalcha jedhu duwwaa ilaaluun isarra hin jiru. Kan biraa kilaboonni nuti jiranillee baasii atleetota keenyaaf baasuu danda'u sadarkaa dadhabutti ga'ee jira. Kilaboonni baay'een isaanii keessattuu kilabiin miliitarii dadhabaa jira baay'ee. Sababni isaa kaffaltiin atleetotaaf kaffaluu fi kilabiin biraa kaffaltiin kaffalu wal qixxee miti. Yoo fudhannee ilaalle immoo seenaan Itoophiyaa keessatti ijoolleen atleetonni kana dura turanii baay'een isaanii miliitarii keessaa kan ba'anidha. Kan Abbabee fa'aa akka Abbabee Biqilaa fudhatte na dabalatee jechuudha. Ijoolleen baay'een isaanii ijoollee miliitarii keessaa ba'anidha. Kanaan wal qabatee innis xinnoo ishee mindaa amma jiruuni ijoollee atleetotaa ga'umsa qaban qabachuu irratti rakkoo guddaa jira. Sunis xiyyeeffannoo itti gochuu jira. Yuunivarsiitonni baankoleen hundumtiyyuu kilabii dhaabuu isaa irra jira. Kilabii atleetiksii dhaabuu isaa irra jira. Yookiin kun hundumtuu ta'ee tarii gara ga'umsa keenya durii sanatti dhufuu dandeenya. Kanaatu wal qabateetu atleetiksii keenya dhiibbaa irraan ga'aa jira jedhuun isinii kaasuu barbaada. Ayyee galatoo. Amma qophii keenya gara xumuruutti geessaa jirra. Tamee fi Biraanesh namoota ittiin baga ayyaana kana geessanii jedhanii barbaaddan jedhaniiti nagaadhaan addaan ba'aa jechuudha. Tole uummata Itoophiyaa, uummata kiristaanaa bagaa yaadannoo du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaan isin geessan jechuun barbaada. Isiniin dabalatee jechuudha. Ayyee ulfaadha. Tamiif carraa. Amantoota kiristaanaa biyya keessaaf biyya alaa jiran baga du'aa ga'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaan isin ga'ee nagaan nu ga'ee jechuun barbaada. Kan biraa
namoota adabamtoota mana adabaa jiran dhukkubsattoota mana yaalaa jiran Waaqayyoo kan adabame nagaan sana hiikuu bagattiin sin ga'ee kan dhukkubsatee mana yaalaa ciisu Waaqayyo sinaa fayyisuu bagattiin sin ga'ee jechuun barbaada sininnis bagattiin sin ga'ee jechuun barbaada galatooma. Ulfaadha. Daawwattoota keenya egaa hanga ammaatti sin daawwachiisaa kan turre qophii addaa ayyaana du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos sababeeffachuudhaan mana atileet Biraanaa Shawal Jirraatti qopheeffannedha. Qophii keenya kanumaan xumurree adda ba'uuf jennaa qophiileen televezyiinii OBS afaan kanneen birootti fufu ammas irra deebuudhaan baga ayyaana kana geessan siniin jennaa qophii kana waliin kanan ture ana ayyaana cimdeessaati ogeessonni kaameeraa keenya Galaanaa Kabbadaa fi Sayyid Hussein Abdul Qaadiri konkolaachisaan keenya naannessaa Alamuu ture yeroo gaarii siniin. Boonsaa walinaa sirbinu harri ayyaana waggaati alichaa sirba baga ayyaana waggaa keessan ayyaanni kan jaalalaa kan tokkummaa kan badhaadhinaa kan milkii kan qofaa isinii haa ta'u akkasi sirba. Ayyaana baga geessanii ayyaana baga geessanii gammachuu kuni keessanii gammada hundi keessanii ayyaana ayyaantu arga ayyaanni ayyaana wagga feeraa fi firris wal erga kaabaa kibbaa walitti yaa'ee bahadhiyaa hundi wal gahe gadaan kun gadaa tokkummaa gadaan kun gadaa jaalalaa wal waammatee qomoo lalaalaa ayyaana baga geessanii ayyaana baga geessanii gammachuu kuni keessanii gammada hundi keessanii ayyaanni ayyaanni hundol waame cooma muraa